Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyyaa nageen badhaadha. Egaa sagantaan Qaanqee Show yeroo muraasaaf qilleensarraa dhabamnee dhufne amma gara qilleensaatti deebineerra. Haala haaraa bifa haaraan deebine. Kunis hojiiyyuma keenya keessaan mul'ata. Akkuma aadeffadhee sagantaa Qaanqee Show'tti keessummoota hayyoota maatii qabsaa'otaa fi ilmaan Oromootiif warra bu'aa buusan jennu hundumaa qabannee gama keessanitti dhufu kunoo har'a keessummaa tokko isiniif fudheenyu. Keessummaan keenya har'aa social media keessatti hedduu kan beekaman maqaadhaan jechuudha. Hedduun keessan ni beektu namni kun hayyuudha. Qabadhee gama keessan dhufeera. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamuudha fi naaf waan barbaacha kee fantakka gadiin teenya jirta jirtaa fi jirtuu kenna keenye. Yaa waan dhufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamuudha fi naaf waan dambal kulan ko imsi ke tu anje tu nanje di ko tu ma ko tu Umararon wal wamnu michuku Otigabetia Yedu da kanu tina fumara Nala Kenya kichube michuda Watiga media Kesa wali barre fumare fuwaye Watiga media Ugade bona bishala Kenya Watiga media Errano lala nume kesi Kenya Ndibabe diya nufakatani Asunko alurata sasani Asantu diya sora jalala Asuko Kenya nuti mamala Dibabe diya suta sutuma Asuko watu jira watu Asantu diya tole watole Asuko omari wali gale Asuko egale wali gale Asuko omari wali gale Ya marartuko abdi jiruko wa umaketi adobili galgali Kenya Undani bontu kufundu doftu burkutu Gadi saudati Muto walifi Komena kake sanati bifi Asuko Asantuko Asuko Anufiko Asuko Osimboko Asuko Arartuko Asuko Ulumako Asuko Ugamtuko Asuko Sumabdinko Asuko 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 Dr. Solomon Angashe afeerra Qaanqee Show si godhe simattee asitti argamu keetti guddoon si galateeffadha baga nagaan dhufte. Bagana nan gammada Qaanqee Show irratti argamuudhaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama akkam jirta fayyaadhaa. Galatoome Dr. Egaa Dr. Solomon Angashe hayyoota Oromoon qaban keessaa warroota lakkaaman keessa jirta. Garuu hayyummaan kee kabajaan kee yeroo hundumaa waan itti amantu waan jaallatturraa dudduubatti sin deebisiisu wanti fedhe yoo dhufe kun muuxannoodhuma barumsa keessa waan argatteedhumu ijoollummaatti waan argatteedha Dr. Tokkoffaa ani akka hayyuutti sufin ilaalu. Ani nama akkuma nama kan biraa nama tokkodha. Namatu akka hayyuu waan barbaade jechuudhatu danda'a. Garuu ani xinnummaadhuma kuufaatee waan hundumaa akka qoosaas fannii dubbadhaa. Namni wanti jedhu haadhumaan natti dhaga'amu. Darbeemu waan itti amaneef yoodhuma morma koo kutanillee dudduubatti hin deebi'u. Xinnummaa koo jiqaateeti. Kanaan anis gama Facebookitti wanti sirraa baradhee barumsa guddaatti argadhee hayyummaan kee beekumsi kee yookiis immoo guddinni kee waan itti amantu tokkorraa waan namni siin jedhudha dudduubatti sin deebisu. Waan itti amantu sana cicciteedhuma mormatee gara fuula duraatti itti fufte. Egaa har'a wanti irratti si gaafachuuf asitti si afeere Dr.
siin jedha gaara ifama disrespectii si gochuuf otoo hin taane jaalalumarraan kan ka'edha. Yeroo dheeraadhaaf sooshaal miidiyaa keessatti garee tiim lammaa kana deeggaruun beekamta jalqabarraa kaasee egaa sooshaal miidiyaa keessatti namni jalqabaa kaasee tiimii kana deeggaraa ture maal irratti agartee yookaan abdii maal irratti godhatteetti tiimii kana kan deeggaraa turte? Ani jalqaba waa'ee kanarratti kanaan duras barreesseetan ture sagalee lammaa tokko dhaga'e buraayyuutti walga'iin tokko ta'ee yeroo mormiin inni bara 2015 yeroo jalqabu sana walga'ii tokko irratti argamee waa'ee master plan irratti wanti fedhe yoo dhufe samaayee yoo gadi kufe lafti yoo gadi baqaqee humti tokko uummanni Oromoo hin barbaadu taanaan master planiin hojiirra hin oolu jedhee dubbate. Eenyu namni kun jedhee ani maal akka inni ta'e iyyuu maqaa isaa sanaan dura dhagahee hin beeku namni kun nama jabaadha jedheetan yeroo sana fudhatte. Sanarratti gaa deebi'ee yeroo eenyu Muktaar Kadir ka'ee isatu ta'e gaafa jedhani waa'uma cimaatu dhufaatu jira jedhee jalqabumatti ka'eetan namichi kun nama mirga uummataatiif quuqama qabuudha nama kutannoo qabuudha kan jedheetan murteessee kanumaafan jalqabaa ka'ee kun wanti jijjiiramni ta'e kun gaariidha jajjabeessuudhatu qabna malee dura dhaabbachuu hin qabnu kan jedhuun dhaabbii sana fudhadhee itti fufe. Hayyee galatoomii dooktar itti aansuudhaanis booddana kana immoo gara muummichi ministeera biyya keenyaa Dooktar Abiyyiin gara aangootti utuu hin dhufin dura namni isaafis mormaa ture si Dooktar Abiyyi yoo garuma tiim lammaa beektamoo waanuma obbo Lammaan filataniif atis filatte moo isaan irratti abdii addaa qabda turte akka inni muummicha ministeeraa ta'uu fi kaampeenii guddaa godhaa turte? Isarratti ga'anis hiriyootan qabaan lamaan isaaniiyyuu obbo Lammaas ta'ee Dooktar Abiyyiinis ta'ee qaamaan argee hin beeku hariiroo tokkollee wajjin hin qabu garuu namoota isaan beekan nan beeka. Yeroo Lammaan pirezidantii Oromiyaa ta'ee hojii jalqabee kaasee namoonni inni isaa wajjin hojjetan eenyu akka ta'anii qoqqorataatan ture waan baay'eedhaan shakkaa ture namicha kana warruma isa jirutu mogolee buusee dadhabsiisa kan jedhu sodaa safaran qabuu fi eenyu namoonni isaan wajjin hojjetan tiimii gaariidhatu qabaa kan jedhu namoota karaa yoo tokko gaggaafatatan ture kana keessa Dooktar Abiy nama jabaa yaadni isaanii tokko akka inni ta'e du'a malee wantoota kan addaan isaan baasu akka hin jirre natti himame namoota adda addaarraa kanaafan wanti jarri lamaan Abiyyis ta'ee Lammaas ta'ee abbaan tokko muummicha ministeeraa taanaan Oromoodhaaf gaariidha biyyattiidhaaf gaariidha malee hammeenya hin qabun jedhee garuu immoo sanumayyuu ta'ee obbo Lammaanii akka inni pirezidantii ta'ee itti fufuun barbaadan ture. Maaliifi Oromiyaa keessatti Oromiyaan karaa Itoophiyaan garamitti akka isheen deemtu murteessuudhatu dandeesse. Amma Ameerikaa keessatti bakka Kaalifoorniyaan dhaqxeeti Ameerikaanis dhaqxii jedhu. Maaliifi Ameerikaan ikoonomiidhaan Kaalifoorniyaan ikoonomii keessaa isteetota Ameerikaa keessaatti kan jalqabaadha. Baay'ina uummataatiin akkuma guddoodha. Oromiyaan akkuma kanatu qabdi Itoophiyaa keessatti. Kanaaf Oromiyaa keessatti bulchiinsa cimaa dhaabuun dimookiraasiin akka inni hojiirra oolu taasisuun fayyadamummaan uummataa akka inni eegamu godhuun warra kaanis fakkeenya ta'ee biyyattii jijjiiruudhatu danda'a. Kanaaf obbo Lammaan isa jalqabe yoo itti fufu wayya kan jedhuun dhaabbii qaban ture darguma kaasee. Kanaaf yeroo Dooktar Abiyyis ta'u jarri lamaan yaadi isaanii tokko ta'uu nan beeka safara ta'ee isaaf mudhii koo dhadheetanii falmee. Eeyyee mee gama isaaniitti itti deebina gama gaaffilee dhuunfaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa keessatti wantoota argutu jira. Anis wanta adiifatti yeroo baay'ee walitti hin qoosna si wajjin qoosuun natti tola. Sababiin isaa gadi buutees ijoollee wajjinis nama guddaa wajjinis nama rabsu wajjinis gadi buustee dhuma nama wajjin haasoftatuu nama hin tuffatin sanarraa immoo barumsa guddaan sirraa argata. Sooshaal miidiyaa kana keessatti yeroo baay'ee wanti argu tokko egaa aktivistii yookiis immoo daayirektara OMN obbo Jawaar Mahaammaditti baay'ee inaaf taasisan jiru namoonni gaaffisitti waa sirriitti babarreessan kun inaaf akkamitti wanti si keessa jiru kun moo dhugumaan waan namni jedhu kun sirriidha? Isa namni hundumtuu kan inni afaanii baafatu gaafan waa dubbadhu inni naaf taadha jedhu waan fedhe yoo ta'e waan inni itti naafu hin beeku.
Jawaari nan kabajaan namichi nama waanidha. Beekumsa qabaa. Wanta hojjetutti saffisaanitu hojjetaa. Kana deeggarsa nan kennaaf. Kanarraa kan hafe inni tokkoffaa siyaasa barate. Ani saayintistiidha. Utuun siyaasa nan barbaada ta'eeti waggaa meeqa duranii siyaasa baradhan ture. Karaa barnootaan yoo ta'e uumma tokko wanti walitti nuyi naaffisuu tokkollee hin jiru. Darbee immoo har'umarraa kana hojii kee dhiisiitii kottuutii daayirektara OMN ta'e waan jedhan maaloo galatoomaan jedhaan malee an haadhumaanii yoomiyyuu gara sana dhaquudhaaf hin danda'u. Fedhas hin qabu. Darbees immoo wanti hojii koo ammaa dhaabee gara sana deemuudhaaf OMN wanta nama mindaa manaa kaffalamu waggaa 5 naa kaffaluu hin danda'u. So kanaaf wanuman itti waan ta'ullee hin qabu. Wanuman itti hinaafu tokkollee hin jiru. Dr. Solomon ijoollee qabdu? Ijoollee lama qaba. Ijoollee qabdu, hojiis qabdu? Hojiis qaba. Yeroo baay'ee waan barreessan irraa kaasanii yeroo hedduu barreeffama barreessitu waan ta'eef namoonni hedduun akka waan hojii hin qabnetti waan ilaalaafin kan isin gaafadhe. Mee gaaffiilee gosa bu'uuraatti deebina. Tiim Lammaa yookiis Dr. Abiyyiin gara aangoo muummicha ministeeraatti yeroo dhufe sana jalqaba miira keessatti maaltu sitti dhagahame waan deeggaraa turtan tokko gaafanni ta'u yemmuu dhageessan. Yeroo Dr. Abiyyi muudame sana. Jechuu kee. Yeroo sana gaafa inni muudame gaafa jedhu ani ruumaa dammaqeetanii waa namaa barreessaa baga gammaddee gaafa maallaa jiran atuun hin beekin lootarii naa bahe moo maal jedhee gaafa inni ilaalu isatu Dr. Abiyyiitu muudameeraa jedhan. Baay'ee dangammade. Akkuma jedhamee mudhii falmaatan ture gaafa wanti hawwite gaafa siif ta'u gammachuu guddaatu natti dhagahame. Kana jedhee himuu hin danda'u. Maaliif karaa attiniitiin Dr. Abiyyi gulantaa irraa keessatti jijjiirama fiduudhaaf hojjechuudhaaf carraa argate. Akkuma kanammoo obbo Lammaan immoo garee isaatii wajjiniin isa jalqabee jiru Oromiyaa keessatti itti fuudhatu jalqabee jarri kun lamaan akka kanatti haalli akkasii kun uumamuun karuma nagaatiin iyyuu biyya sana keessatti jijjiirama guddaa fiduudhatu danda'amaa jedheetanii amana. Asirratti waa'ee Dr. Abiyyi irratti xinnoo tarii boodatti deebina ta'ellee hin beeku akkamittiin akka inni ilaalu fuulduratti maal akka inni ilaalu ibsuun barbaada. Tarii ammatti kukumoo booda itti deebinu akkati jedhu. Boodatti deebi'uu dandeenya. Amma gaaffilee namooti yeroo baay'ee kakaasan irratti xiyyeeffachuu barbaade. Tokkoffaan anis warroota si wajjin ta'ee jara kana deeggaraa ture keessaa sababii itti deeggaru hundi keenya dhuunfaa mataa keenya ni qabna. Ilaalchi siyaasaa akkuma baay'ina keenyaas adda ta'uu mala. Maaliif karaa abaluun deemerra anan deemu wanti jedhamee namatti dhagaa gurguramus ni jira. Diaasporaa keessatti immoo wanti barame tokko warroota amma biyya keessa jiran kana yoo gaafa deeggaran isaaniin tumsuudhaaf gaafa waa goonu namni dantaa yeroo hojii walitti qabanii ilaalu. Dantaan yeroo kunis lafa sii kennanii biyya galuudhaaf kana sii godhanii waan akkasiiti. Dhuguma ati jara kana kan deeggartuuf dantaa dhuunfaa yookaan benefitii dhuunfaa isaan irraa argachuufi. Waan irraa argadhu hin beeku. Tasuma utuu kana ta'eeti dantaa dhuunfaa kootiifan hojjedhe utuu ta'eeti biyya deemee san ture 2013-14 yeroo sana keessatti waan barbaadan naa kennaa isin wajjin hojjedhaatuun jedheeni naa kennutu turan. Garuu na hiisisuudhaaf kaanaan sa'aatii 4 keessatti biyya sana keessaa badee bahee Dubaayin galee achi Ameerikaatti achi as deebi'e. Dantaa dhuunfaa tokkollee hin qabu. Akkuma waanii ta'ee ani nama hojii isaatti guyyaadhaan amma daala. Namni tokko har'a gaarii hojjeta taanaan eenyuyyuu haa ta'u gaarii hojjeta jechuudhaaf duubatti hin deemu. Boor immoo balleessee wanti tokko balleessa natti fakkaannaan immoo hin balleessita sun sirrii miti jedheetanii dura dhaabbata. An eenyumaa wajjiniin wantiniidhaan barabaraanan si gargaaraa barabaraanan immoo si morma kan jedhu dhaabbii kana tokkollee hin qabu dantaa dhuunfaa tokkollee hin qabu.
Ayyee hedduu galatoome Dooktor. Meegaa jara kana kaampeenii godhaa turte Dooktora Abiyyi keessumattiyyuu gara muummicha ministeeraatti akka inni dhufuu fi yeroo baay'ee irratti barreessaa turte. Mee gara fuula duraatti Dooktor Abiyyi irraa maal eedda? Baay'ee gaarii. Gaaffii Dooktar Abiyyi seenaa lamaan kaasa. Seenaa walitti ibsuudha. Tokkoffaan seenaa US Soviet jedhan Soviet Union USSR jedhan seenaa sanan gabaabsee kaasa. Maaltu ta'ee Gorbachev Mikhail Gorbachev kommunistiidhatu ture paartii kommunistiitiiniti biyya sana keessatti filatamee paarticha akka geggeessu biyyichas akka inni geggeessu sirnicha akka tuqsiisuutu filatama. Garuu achi as ka'ee maal godhee utuu mootummaarraa utuu hin turin waggaa tokko waggaa lama gidduu keessatti iftoomina wanta jedhu openness kan jedhu wayitti dubbate. Democracy wanta jedhu dubbachuudhatu jalqabe. Jijjiiramtoo tokko fiduudhatu jalqabe. Wanti inni jalqabe sun deebisee maal godhee inni sirnicha tiksuudhaaf ture malee jijjiiru fooyyessuudhaaf ture malee sirnicha diiguudhaaf hin ture. Garuu democracy iftoomina kan jedhu Glasnost inni jedhee dubbate sun dhumarratti Soviet Union sana waanii godheeti democracy biyya sana keessatti uumuudhatu danda'e. Kun jechuun maal nu agarsiisa jijjiiramni sirnuma tokko keessaayyuu haalli adda addaa guutameera taanaan haalli biyya keessaa karaa ummataatiin karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin karaa addunyaatiin wanti jiru muudamee jira taanaan sirnichuma keessaayyuu jijjiirama fiduu akka ni dandeessisu agarsiisa. Maal kun gamaa inni Gorbachev nama kommunistiin naa geggeessu sirnicha tuusisu jedhee achirra kaa'etu sirnicha diigee jechuudha. Kun fakkeenya tokko. Fakkeenya lammaffaan kana kaasuu barbaadu fakkeenya South Africa. Afrikaa Kibbaa. Afrikaa Kibbaa keessatti F.W. de Klerk sirna apartheid sirna sana itti fufsiisuudhaan innis akkuma Gorbachev achi ramadamee achirra siiqaa. Garuu maal godhee inni achi godheeti haalli addunyaa haalli biyya keessaa akka kanatti itti fufuu hin danda'amu. Safara jedheeti Mandeellaa mana hiiksisee sirni apartheid sun akka inni diigamu godhe. Kun gaatii maaltu jira Itoophiyaa keessa horiiru sirni Ihaaddeg itti ardeef akkuma jirutti jibbameetu jira. Akkuma jibbutti uummanni eessaa Oromoo guutummaa Itoophiyaa jibbeera jechuudha danda'a. Nuffeera waggaa 27 hingaa jedheera. Kun immoo maqaa isaanii jechuun ta'in waan hojjetaa turanidha. Amma akka jiru kanatti Dr. Abiy carraa bara dhuma 1980 keessatti Gorbachev qabaatee fi naannoodhuma sana immoo de Klerk Afrikaa Kibbaatti qabaate sanatu qaba. Sirnichuma keessaa baheeti ramadan sirnichumaan ramadan wanti inni har'a dubbatamaa jiru warra dubbataa jiru sun jijjiirama fiduu dhaaba siyaasaa wajjiniin warra biyya alaa biyya keessaa jiranii wajjinis nan dubbadha jedha. Wanti keessatti wantiniidhaa fi karaa nageenyaa karaa intelligence karaa waraanaatiin kana hunduma isaa jijjiira nan fichisiisa jedhu poolisii adda addaa inni fudhatee kaase kun kan isicha de Klerk jedha eenyu Gorbachev kaase sanaa wajjinii wal fakkaata. Akka kanatti itti fufee yoo jedhe ummannis akkuma kana deggere jechuun yeroo hunduma isaatiin wanta kana sirrii goote jechuu miti. Yeroo inni waan gaarii hojjetu jajjabeessaa yeroo inni dogoggoru itti himaa dhaga'anii innis immoo akkuma kana warra kan biraa naannolee kan biraadhaa wajjiniinis hojjetaa akka kanatti yoo deeme biyya sana keessatti jijjiirama guddaa fidee sirna Ihaaddeg sana sirni Ihaaddeg dimokiraatawaa jechuun hin diigame jechuudha. Maaliif waggaa 27 dimokiraatawaa hin turre. Ihaaddeg mataan isaa akkuma IPRDF akkuma mataa isaatti akkuma dhaabilee kan biraaniitu ta'ee jechuudha. Kanaaf Dr. Abiy biyya sana keessatti jijjiirama guddaa kan seenaan bara baraa yaadatu uumuudhaabitu danda'a. Kanarratti itti jabaatee hojjetu deeggarsi garee lammaati Oromiyaadhaa Amaaraadhaa inni argatu warra Kibbaatii wajjiniinis inni argatu baay'ee murteessaa safara ta'ee fi akka kanatti itti jabaatee biyya sana dimokiraasii biyya sana keessatti waan gochuudhaaf yeroo
carraa gaariidhatu qaba kana akka hin balleessine jajjabeessuu qabnaadha kanan jedhu. Ayyee galatoome Dooktor. Egaa ergi Dooktor Abiyyiin gara aangootti dhufanii guyyaa 10 keessa jira. Guyyaa qubaan lakkaa'amtu 14 15 keessa jira. Guyyaa kana keessas guyyaa lakkaa'uudhaani namoota du'e lakkaa'uudhaani Dooktor Abiyyiin muummicha ministeeraa argitee guyyoota xiqqoo kana keessatti mootummaa waggaa 26 hidda lafa keessa baafate kana yeroo salphaatti du'a Oromoo irraa hambisuu danda'a qaba jedhanii namoota yaadantu jira. Warra kanaan maal jettan? Inni waan danda'e inni abjuudha. Maaliif utuu akka kana hin danda'ama ta'eeti utuu hin danda'a ta'eeti guyyaa 15 keessatti jijjiiruu hin danda'atu ta'eeti kan hunduma isaa gochuudhatu danda'a ture. Kanarraa booda deebi'u Dooktar Abiy kana gochuudhaaf. Garuu haalli jiru maanni sistemni kun birookiraasiin isaa namoonni adda addaatti mara meeqatu guutameetu jira. Kun hundumtu kaabineen uummataa isaallee hin keewwanne namni kun. Kana kaabinee keeyatee iddoo adda addaatti qajeelfama kenne ammaa kaa'ee warri kaabinee inni mara ramadesi kun hojiin akka kanattiin hojjetamaa kanatu ta'a poolisii kanatu hojiirra oola kana jechuudhaaf yeroodhatu fudha. Kanaaf amma ka'ee guyyaa kana keessatti maaliif kana hin goone jechuun ani tokkoffaa mootummaan tokko akkamittiin akka inni bulu hubachuu dhabuurraatu ka'a yookaan immoo namichi kan haadhumaan jalqabumaa kaa'amee ummanni akka inni jibbuun taasisuudhaaf dadhabsiisuudhaaf kan ta'etu ta'a malee beekumsarra kan hundaa'e natti hin fakkaatu guyyaa 15 gidduutti jijjiirama mootummaa waggaa 27 maaliif hin jijjiirre battanuma kana jechuun wanta fakkaatu. Hayyee hedduu galatoome Dooktar Solomoon hedduun si galateeffadhaa gaafa bakkattii sila jalqaba irratti kaafne xiqqoodhuma seesiin mormumaa kan bira darbe ani hayyuu miteette hayyummaa kee egaa waan baay'eedhaan haasaadhuma keessa immoo fiddeetta saayinsistii akka taate simteetta nutti yeroo jalqabaatiifis suuraa kee tokko argeera nama qabxii olaanaa argatee mootummaa bara sana turerraa mangistuu irraa badhaasa fudhateedha. Mee kana akkasumatti na qadaannee bira keenya uummata ragaa ba'uu danda'u sana. Dooktar Solomoon maqaa keetiin al tokko barreeffamni gabaabduun tokko gallakkifamtee turte iskiriinshaatii taate uummata keenya uummata Oromoo naannoo Arsii arrabsitee siin jedhamee akkasumas uummata Tuulamaa arrabsitee siin jechaa ture. Kun wanti suni ololamoo waanuma sirriidha? Wanti sun olola ta'uu namni na beeku wanta barreesse namutuma nam beekin iyyuu wanta barreesse guyyaama tokkollee dubbisee namni beeku soba akka inni ta'e baruu danda'a. Solomoon qubee akka sanatti hin barreessu. Qubeen koo yeroo fudhachuu dhiisee editii gochuu darbe malee dogoggora qubee tokkollee hin qabu. Akkuma jirutti wanti sun namatu yeroo gabaabaadhaaf akkaawuntii maqaa kootiin banee wanta sana dabarse. Darbee immoo namni qaamaan immoo na beeku Solomoon nama akkasii akka hin taane hin beeka. Ani yeroon kooleejii ture yeroo har'aa namni keenya gariin nama keenyaa godinaan ganda warra tafa kanatu jedhatu. Ani yeroo yuunivarsiitii jalqabaa Addis Ababa yuunivarsiitii yeroo gale namni keenya bakka jirutti wal barbaada. Waa'een gandaa wanti jedhamu tokkollee hin jiru. Har'a nama Arsii tokko yoon argee an akka loqoda akka Arsiitti haasa'uu dhayyaala. Nama Booranaa yoon arge akka kana yaala. Nama Arsii nama Harar akkuma kana yaala. Warri Hararis, warri Arsiis, warri Booranaas akka kanatu godhu. Ani warra akkasii dhaloota warra akkasiitii wajjin kanan guddattee tasuma takka Oromoo gandaan maaloodhaan amantii dandaan baasee tokkollee hin beeku. Warri na beekan kana hin beeku. Kana ololuma olola waldhaalummaa baay'ee guddaa irratti kan dhaabbateedha. Hayyee hedduu galatoome Dooktar. Egaa lamman keenya tiim lammaa deeggaruun beekamna waan hawwines yeroo dheeraadhaaf hawwaa turres galma geera. Nuti kaayyoon keenyas galmi keenyas giddugalli keenyas uummata Oromooti. Uummata Oromooti waan bu'aa buusu uummata Oromooti warra waan gaarii godhan deeggaruudhaan duubatti hin deebinu. Mee walumaa gala gaaffiif deebii guyyaa irraaf qabnu utuu hin goolabin dura dhaamsa ilmaan Oromoo akkasumas tiim lammaa muummicha ministeera Dooktar Abiyyiinaafis qabdu akka nu dabarsitu kabajaa guddaan si gaafadha. Baay'ee gaarii. Kan waaniitiin hin jalqaba. Kan Dooktar Abiyyi tiim lammaatii kan hin jalqaba.
Tokkoffaa akka isinitti jalqabdanii jirtan waggaa tokko waggaa darbe kana keessatti isin hojjettan wanta baay'ee nama jajjabeessuudha. Umurii koo keessatti guyyuma tokko iyyuu ka'eetanii OPDO faarsa kan jedhu takkaallee yaadeetumallee tokkollee hin beeku amma deeggaraa keessan ta'eera. Kana kan godhee yeroo jijjiiramuu utuu hin ta'in safara ofii keessanii jijjiiramtaniidha. Isa itti fufuudhaaf qabduun jedhaan. Tokkoffaa bobbiyyuu tiriidhaanii garee lamaanuunu Dr. Abiyyiinis garee lammaatii warra hafaniinis wanta hin jedhu tokkoffaa wanti isin hojjechuu qabdan namoota hidhamanii jiran sana abalu tokko utuu hin jedhin maqaa siyaasaatiin bara 1992 jalqabanii warra hidhaman maqaa baa'ootiin maatamni warri hidhaa jiran sun tokko haalduree tokko malee akka isaaniitti hiikaman kana itti fufuudhatu qabdu. Kun seenaa guddaa waan guddaadhaa isatti jabaadhaan jedhaan. Lammaffaa immoo waan keessatti namoonni kun akkasumaan lakkaa'an akka isaan hidhaman kan godhe akka isaan shororkeessummaan kasasan himataman kan godhe seera labsii shororkeessummaa isa jedhame sanaadha. Inni hamma hin jijjiiramnetti ammas borumtaas qaamni kan biraan Oromoo itti miidhuunsaa wanta hin oolledhu ta'a innis hatattamaan akka jijjiiramu gochuu kan irratti hojjechuudhatu qaba. Sadaffaa tirii keessatti Oromoon yeroo baay'eedhaaf barattoonni Oromoo namoonni adda addaa kuma dhibbootaan kan lakkaa'an biyya ari'atamaniitu jiru biyyaa ba'aniitu jiru biyyatti galuu safara hin dandeenye maqaa yoo deeman shororkeessaa maaloo jedhamanii safara hidhamanii maqaa baa'ootiin maqaa dhaaba adda addaatiin. Kun hundumti isaa hafuudhatu qaba. Kanaaf warra waaniidha biyya sana keessatti mormitoota wajjiniin hin haasofne inni jedhamu kun isaan warra kanas akka ni dabalatu warra gimboon eenyuun illee alatti hin hambifne warra aaddoo warra ODF warra OLF hunda tokkollee tunafin maree godhanii biyya sana keessatti hunda kan hirmaachisu kan akka isaan godhan kana yoo godhan jijjiirama guddaadha. Seenaan barbaraan kan isaan yaadatu ta'a kana itti hafuufaniidha kanan jedhu warra biyya keessaas dabalateeti aga kanatti qawaanidha. Dhumarratti waanidhaan immoo fedhiidhaa fi uummata Oromootiif wanta dabarsuu barbaadu immoo garee lammaa Dr. Abiyyi yeroo hundumaa hadeeggamu jedhu yeroo hundumaas immoo haqeeqnu jedhu hojii isaan hojjetan irratti jajjabeessaa wanta isaan gaarii isaan hojjetan jajjabeessaa yoo wanta isaan hojjetan immoo dogoggora nutti fakkaate immoo maaliif ta'a kun ta'uun qabu jijjiiramuu qaba jedhaa akka kanatti cina dhaabbachuudhatu qaba. Darbees immoo jijjiiramni amma dhufe kun wanta salphaa miti. Obbo Lammaan haasaa isaanii keessatti yeroo dubbatan egaa Dr. Abiy filatamee booddee wanti kun qabsoodhaanitu argatee jedhan. Qabsoon sun kan inni ta'e maanni keessumaa Waanii keessatti EPRDF keessatti qabsoo ta'e jechuu isaaniiti. Salphaatti wanta argamu. Ammayyuu EPRDF sana keessaallee sana dadhabsiisuu kun barbaadan meeqatu jira. Booranatti inni ta'aa jiru. Inni Moyaaleetti kaleessa ta'e bakka adda addaatti wanta hojjetamaa jiru. Kun hundumtuu garee Dr. Abiyyiinis amantummaa uummata biraa dhabsiisuudhaan akka kanatti deebi'amee immoo biyya keessatti jeequmsa uumamanii warra duraanii sun ofii isaanii kan deebisan gochuudhaaf akka inni ta'e kana hunduma isaa hubannee wal dhaga'uudhaanii yeroos immoo kennuufiidhaa fi qeeqa ijaaraa ta'e itti fufaa akka kanatti hin cina dhaabbannuun jedha uummata Oromootiin. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show gaaffiif deebii guyyaa har'aa Dr. Solomoon Angaashee wajjin goone asuma irratti goolabna. Dr. Solomoon Angaashee hedduu si galateeffanna horii bulii yeroo biraas immoo sagantaa biraa walitti dhufna wallee garaanaa gaaromsaa kana isin affeeree nagaatti isinii jenna torban immoo keessummaa haaraa isinii deebina kun Qaanqee Show qopheessee kan isinii dhiyeessu ana Habtaamuu Lamuuti nagaatti ulfaadhu Dr. Galatoomi Habtaam.
lama shaanqoo dhaleechisu farda abbaa gadaa gaarii hin areessisu. Baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite. Cabtuu lama shaanqoo dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. Niketi, Ulia biti, Ito garasi yadu sanakiti. Iti koligareke, Yabidareke, Manavali lamike. Rabab duri dula de maya fole. Rabab duri dula de maya fole. Abba dula tu kagesa ya jole. Abba dula tu kagesa ya jole. Adasike kota muda ya fole. Adasike kota muda ya fole. Malkaf tulu demti ya jole afulu demti ya jole ngatu gada dagena nara naku ganda kulina nara nganu gada dagena nara naku ganda kulina nara sirara nara nara rabira horabuna ya fode rabira horabuna ya fode yo hamates wajinduna ya jole yo hamates wajinduna ya jole Bale tu ega tadanga